Murtii aadaa naannoo Oromiyaa hundeessuu fi beekamtii kennuuf ba'ee lakkoofsa 240 muraa 2013 akkasumas dambii manneen murtii aadaa naannoo Oromiyaa lakkoofsa 10 muraa 2014 ba'ee bu'uureffachuun manni murtii aadaa sadarkaa gandaa fi aanaa irratti hundaa'ee hojii keessa galamee jira. Haaluma kanaan manni murtii aadaa Oldabarfataa aanaa Laaloo Qileetti hundeeffamee jira. Obbo Taarikuu Ittafaa pirezidaantii mana murtii aanaa Laaloo Qilee. Mana murtii aadaa keessatti sadarkaan deebi'anii hawaasummaa ofii ijaarratanii deebi'anii walii wajjiniin jiraachuu sana fooyyessuudhaa fi wanti kun barbaachisaadha. Qaqqabummaa mirkaneessuudha. Namni sadarkaa gandaatiif sadarkaa aanaarra jirutti haala gabaabaa ta'een haala si'ataa ta'een tajaajila akka argatu tajaajila dhugaaf qaqqabeessummaa dabaluu irratti hojjetaa. Bulchaan aanaa Laaloo Qilee obbo Tasfaa Shunnaa fi itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Qeellam Wallaggaa obbo Nuuraa Maammed sirna hundeeffama mana murtii aadaa aanichaa irratti argamuun mana murtii aadaa sadarkaa gandaatti koreen filatamtaniis gidduu jirtan uummata bakka buutanii saba Oromoo bakka buutanii akkamittiin waan wal dhabdee gidduu keenya jiru kana waliin furanna utuu seeratti waliin geessin utuu gara bu'uura seeraatti waliin geessin akkamittiin iddoo sanatti mana murtii aadaatiin rakkoo keenya hiikkachuu dandeenya. Akkamitti achi keessatti wal dandeenyee rakkoo keenya fala kaa'uu dandeenya waan jedhamu kana bu'uura godhatatu. Dhugaa maqee bakkatti deebisuuf. Safuu badee bakkatti deebisuuf. Oromoon qubamoo lubaan bultaa jedhamee aadaasaa akka ni dagatu yeroo itti taasifamellee kan turedha. Yeroo ammaa garuu mootummaan sabni kamiyyuu Oromoos dabalatee aadaa safuu seenaasaa aadaasaa akka inni guddifatu akka inni ittiin wal tajaajilu heera mootummaatiin deebii argateeti kan inni jiru jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun egaa wallabdeen saba kam keessatti iyyuu uumamaa wallabdee uumamu immoo karaa aadaatiin karaa duudhaa karaa safuu uummata Oromoo eegeen akka hiikamu gochuudhaa fi yeroo ammaa manni murtii aadaa hundeessuudhaa fi labsiinsaas dambiinsaas qophaa'ee gadi bu'eeti kan inni jiru jechuudha. Maanguddoonniif abbootiin gadaa aanaa Laaloo Qilee manni murtii aadaa hundeeffamuun waldhabdee hawaasa gidduu jiru kan furuu fi aadaa duudhaaf safuu uummata Oromoo cabee ture kan iddootti deebisudha jedhan. Duudhaa Oromoo keessatti abbaan seerri gadaan Oromoo kun seera gadaa keessatti abbaan gadaa Oromoo seeluma seera qaba, duudhaa qaba, gadaa qaba. Kan ittiin wal bulchu, kan ittiin dhugaa fardu, kan ittiin gumaamuru, haqa kan ittiin baasu, dhaabatee kassisuudhaan namni mana murtii yookiin gadaa duratti yookiin abbootii gadaa dura dhaabbatee sobuu hin danda'u, jal'isuu hin danda'u, soba masakkaruu hin danda'u. Dhugaatti dhaabbatee masakkaraa waan dhugaa dubbata. Baay'ees kan nama gammachiisu gararraadhaan amma gajjallaatti karoorri gad dhufe kun karoorra uummata kanaaf wabii ta'a jedhamee yaadamu. Aadaaniif safuun uummata kana gidduu dhaabate kallattiin ittiin deebi'ee ijaaramuu danda'u bu'uura borii dhaloota booddeedhaan dhufuufis wabii kan ta'uu danda'udha jedheetan itti amana. Hundeeffama mana murtii kana irratti koreen mana murtii aadaa sadarkaa aanaa ulaagaa guutuun filataman Oromoon hin sobu dhugaa jaallata waan ta'eef loogii tokko malee duudhaa ganamaa sana bu'uureffannee hojjechuu qabna jedhan. Kakuu kana eegganne hamma nurraa eegamuuf hamma aangoon keenya danda'e haqaan dhugaadhaan utuu maksin utuu jal'isin utuu jal'inaan kun fira kooti kuni orma kun aantii kooti kun achaana utuun jedhini dhugaarratti rakkoo jiru furmaata ta'uudhaan kakuu sana yaadachuudhaan yeroo hundumaa jechuudha. Kakuu sana yaadachuudhaan hojii kana hojjedhee keessa bahuun akkanarraa eegumattanii beeka kun immoo dirqama jechuudha.